Akka mul'atan kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV biyya keessaa biyya alaa jiraattan kun kan dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TVdha. Qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TV irraa oduulee teenya garaagaraa kan isin biraan gaa turre oduu wayitaa'u guyyaa arrantanaatis qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduun keenya kan itti xiyyeeffatu yaadannoo guyyaa 80ffaa aartistii Haacaaluu Hundeessaa guyyaa arrantanaa sababa saniitiin siidaan isaaf ijaarame eebbisamuu isaatii fi akkasumatti himannaa shororkeessummaadhaa kan itti bane abbaan alangaa obbo Jawaar Mohammadii fi namoota 24 irratti guyyaa kaleessaa kan ibsa irratti marsaalee miidiyaa irratti maaltu deemamaa jiru irratti kan xiyyeeffate ta'a. Kanaaf kabajamoo jaalatamoo daawwattoota keenya osoo bal'ina oduu keenyaatti isiniin dabarsinen durammoo hangafootaan isin dhageessisam. Siidaan Haacaaluu Hundeessaa Ambootti ijaarame eebbifameeti jira. Siidaan kun yeroo eebbifamu maatii fi dinqisiiftoonni isaa bakka bo'aa turanitti eebbifameeti jira. Siidaa jala gadda isaanii kan ibsatan jaalallee ijoollummaa akkasumas haati ijoollee isaa sadii addee Faantuu Damisoo hacceen hin duune seenaadha ol kaa'amee jira jechuudhaan guyyaa arrantanaa ibsiteeti jirti haasoo gabaabaa keessatti. Himannaa shororkeessummaa guyyaa kaleessaa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa guyyaa kaleessaa himannaa shororkeessummaa obbo Jawaar Mohammadii fi namoota 24 irratti kan biyya keessaa biyya alaa jiraatan irratti himataman irratti marsaalee miidiyaa irratti qeeroof qarreen fuula feesbuukaa fi tiwutaraa gubbarratti hayyoota dabalatee nuti hundinuu isaan erga shororkeessitoota ta'an nuti shororkeessa jechuudhaan miidiyaalee hawaasaa gubbarratti maxxanfamaati jira. Jijjiiramuu maallaqa Itoophiyaa erga labsamee muummee ministeera Abiy Ahmadiin kan erga labsameen asitti raayyaan ittisa biyyaatii fi akkasumatti illee poolisiin federaalaa magaalaa Dirree Dawaa keessatti guyyaan gara guyyaatti saamicha maallaqaatii fi akkasumatti illee meeshaalee manaa namoota dhuunfaarraa akka saamaa jiran dhaga'ameeti jira. Hawaasni ammoo kan nu saamaa jirus mootummaadha qaama kan miti iyyannaa galfannaa jechuudhaan rakkoo hamtuu keessa akka galanii jiran dhaga'ameeti jira. Oduu maddeen alaatiin jalqaba torbaan kanatti xalayaan summii of keessaa qabu Doonaald Tiraampiif ergame ijoo dubbii ta'eeti jira. Idil addunyaatti xalayaan kun kan ergame Kanaadarraa akka ta'e poolisiin qorataa akka jiru dhaga'ameeti jira. Kabajamoo fi jaalatamoo daawwattoota keenya hungaa hangafoota keenya bal'ina oduuttiin isin dabarsa oduu teenya kan arrantanaatiin kan isin faana turu an obsaa Ridwaanin bal'ina oduu keenyaatti wajjinis turtii gaarii. Siidaan Artistii Haacaaluu Hundeessaa bakka awwaalcha isaatti hojjetamee guyyaa arrantanaa bakka maatiin isaa argamanitti qondaaltota mootummaatii fi dinqisiiftonni isaa argamanitti eebbifameeti jira. Siidaan weellisaa baatii lamaan dura ajjeefame kanaa kan eebbifame yaadannoo guyyaa 80ffaa isaa sababeeffachuudhaan kan godhame ta'uunsaa yaadatameeti jira. Eebba siidaan booda sagantaa mana maatii Haacaaluu qophaa'e irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa biroo wajjinis argamaniiti jiran. Haacaaluu waxabajjii 22 barkum 2012 magaalaa Finfinneetti kan ajjeefame yeroo ta'u awwaalchi isaa waxabajjii bultii 25 barkum 2012 akka lakkoofsa biyyattiitti magaalaa Ambootti raawwatameeti jira. Siidaan isaa arrantana eebbifame kan hojjetame bakka awwaalcha isaa itti raawwatame Bataskaana Yesuusitti kan raawwatame ta'eeti jira. Awwaalchi artistii Haacaaluu Hundeessaa baatii lamaan dura fadhii maatiitiin magaalaa Ambootti bakka itti dhalattee guddatetti akka raawwatamu kan taasifame jechuun mootummaan dubbachaa turus garuu dinqisiiftota isaatii fi jaalattoota ilmaan Oromoo biratti akka Finfinneetti awwaalamus gaafii gaafachaati turan. Guyyaa arrantanaa sagantaa maatiin ala qondaaltonni fi dinqisiiftonni isaa argamanitti TV OBN kallattii dabarsaa ture yeroo siidaan eebbifamu maatiif dinqisiiftonni isaatis bo'aati turan. Sagantaa eebba siidaa weellisaa kanaa barii ganamaa arrantanaa kan eegale yeroo ta'u abbootii amantaa kadhannaan gaggeessaniiti turan. Maatii fi qondaaltonni siidaa eebbifame jala bissii abaaboo kaa'aniiti jiran. Siidaan bakka eebbifametti dubbii kan taasisan abbaa Haacaaluu obbo Hundeessaa Boonsaa kan gadda isaanii bira dhaabbatan galateeffateeti jira. Warri gaafa du'a micaakootii jalqabee hamma arrantanaatti na cinaa dhaabbattanii gadda koo gadda keessan taasiftanii gootis bo'aa keessan taasiftanii hanga ammaan tanaatti na waliin jirtu
jirtanii fi hanga arrantanatti gadda keessa jirtan hundinuu galatooma jajjabaadhaa jechuudhaan haasawa isaa keessattis ergaadhaamiti jira. Siidaa arrantanaa eebbifame irratti gadda ishee kan ibsatte jaalallee ijoollummaa isaatii fi haadha mana isaa tan ilmaan sadii addee Faantuu Damisoo hacceen hinduune hinduus seenaadha ol kaa'amee jira jechuudhaan ibsatteeti jirti. Guyyaa arrantanaa ganama erga siidaan bakka awwaalcha isaatti hojjetameen ifa taasifameen booda magaalaa Amboo keessa sagantaan garagaraa inni taasifama jechuudhaan dubbatamaati jira. Guyyaa arrantanaa galma aadaa Oromoodhaa magaalaa Ambootti maqaa aartistii Haacaaluutiin akka ijaaramuuf dhagaan bu'uuraatis kaayameeti jira. Wallisaa Haacaaluun Hundeessaa waggoota 10 dabran kana keessatti wallee qabiyyee quuqaa ummataa ibsan wallisuu fi waa'ee ummataa ifatti dubbachuun gurra horateeti ture. Umrii isaa waggaa 36tti du'a isaatiin dura albama 2 kan dalagee yeroo ta'u albama 3ffaa qopheessaa akka ture kan dubbate ture. Walleewwan inni hojjete keessummaahu mormii ummataa bulchiinsa ministeera Abiy Ahmed aangootti fiddee kan utubteeti jira. Keessumattuu hojiin isaa maalan jira babal'achuun magaalaa Finfinnee irratti sirbee dinqisiifannaa hedduu kan argatee fi kan jaalatamees tureeti jira. Sababa hojii isaa bulchiinsa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed dura aangoo irratti tureen doorsisa irra gahaa akka tures dubbachaa ture Haacaaluun. Kana ibsuufis muuziqaa anaaf jireenya kootii fira itti horadhees diinaas ittis horadhee jechuudhaan dubbachaa ture. Sababa hojii isaa namoonni akka nama siyaasaatti isaa fudhatanillee inni garuu turtii BBC Afaan Oromootii fi miidiyaa OMN wajjin taayisee irratti haala mormeeti ture. Du'a isaatiin duratti turtii miidiyaalee waliin yeroo garagaraa irratti taayiseen magaalaa Finfinnee keessa kanneen isatti dhaadatan akka jiranis ibsaati ture. Haa ta'u malee sababni ajjechaa isaa raawwatameef maaliif akka raawwatame hanga ammaan tanaatis hin baramne. Garuu akka uummata Oromootii fi uummanni maatii isaatii fi akkasumas namoonni siyaasaatii fi namoonni hedduun dubbachaa jiran gadda keessa jiranillee kan Haacaaluu nyaate ilmaan nafxanyaati jechuun halkaniif guyyaas dubbachaati jira. Poolisiin ammoo akka ibsetti namoonni ajjechaa isaa shakkaman 3 ajjechaa raawwachuun isaanii amananiiti jiran jechuudhaan dhimma isaaniitiif shakkamtoonni biroo to'atamanii mana murtiittis ilaalamaa jira jechuun dubbachaati ture. Ajjechaa isaa akkuma dhagahameen deeggartoonni isaa magaalota garagaraatti baadiyyaa hanga magaalaatti daandiirratti ba'uudhaan ibsa isaanii dhageessifachaa turan. Haa ta'u malee hokkora dhalateen lammiilee Oromoodhaa xixiqqaa hanga guddaatti namoota 180 ol lubbuu isaanii dhabuu danda'aniiti jiran. Namoota siyaasaa babbeekamoo dabalatee namoota hedduu qeerroof qarree manguddoota osoo addaan hin filatin hanga daa'immanatti kan hidhame hanga ammaan tanaatti qabataman kan jiru namoota 9,000 ol mana hidhaa naannoo Oromiyaa garagaraa keessatti akka hidhamaa jirantu baramee jira. Siyaasni Oromoo gaafilee mirgaa waggoota dheeraadhaaf gaafatamaa dhufan bu'uura godhatuu qabaa jechuudhaan dubbatamaati jira. Mootummaan gaafilee kanneen yeroo deebisuu dhabuun isaa siyaasni Oromoodhaa gara mormii yookaan diddatti akka deebi'u taasisee jira jechuudhaan hayyoonni dubbachaati jiran. Gaafilee akka abbummaatti magaalaa Finfinnee afaan Oromootii fi afaan hojii federaalaa akka ta'us gaafachaa turuun isaaniitis ni yaadatamatee jiraatus akka gaafii abbaa biyyummaa fi kana deebisuuf yaalii godhamee hangas mara miti kan deebi'ee jechuudhaan dubbachaati jiran. Gaafilee kana deebisuudhaaf dhabuun qofa osoo hin taane uummata gaafilee kanneen kaasuu gara callisutti akka adeemamaa jirus dubbatamaati jira. Dallansuun sababa kanaan uummata kara hokkoraatti akka jijjiiramus taasiseeti jira. Gootota ilmaan Oromoodhaa gara aartistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuudha. Akkasumatti illee uummanni Oromoodhaa kan qotee bultootaa fi barattoonni ilmaan Oromoodhaa yuunivarsiitiilee naannoo garagaraa deemanii baratan ajjeefamuu hidhamuu fi akkasumas carraa barnootarraa dhabanii galuu maaliif ta'e jechuudhaan gaafatamaa turan deebisaa dhabuun ammoo gara fincila yookaan gara mormitti uummata Oromoo fidee jechuun hayyoonni dubbachaati jiran. Kanumaan wal qabatee erga aartistii Haacaaluu Hundeessaa du'een namoota hoggantoota siyaasaa hedduun mana hidhaa keessatti jiran. Kana qofa osoo hin taane miidiyaalee garagaraa kanneen Oromoodhaaf hojjetan kan akka OMN dabalatee miidiyaalee hedduu ugguraa jiraachuun isaatis kan fincila kanatti nama fidee jechuun dubbachaati jiran. Kanumaan uummanni Oromoo wayita ammantanaa dhaabbotan siyaasaa kanneen hoggananii fi miseensota dhaabbilee mormitoota garagaraa kan ta'anii fi kanneen miidiyaalee kanneen xiinxaltoota siyaasaa irratti waa'ee Oromoof Oromiyaa qofa irratti dubbatan
dubbatan qeerroof qarree dabalatee yeroo ammaan tana mana hidhaa jiran kanarratti kan dubbatan ta'uunis ifatti dubbatamaa jira. Kanuma wal qabatee abbaan alangaa namoota hidhaa jiran namoota 24 kanneen biyya alaa dabalatee guyyaa kaleessa himannaa shororkeessummaa irratti banuunsaatis dhagahamee jira. Keessattuu yeroo ammaan tana marsaalee miidiyaadhaa sababaalee isaan mootummaan Itoophiyaadhaa abbaan alangaa federaala Itoophiyaadhaa himannaa shororkeessummaadhaa obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota 24 kan mana hidhaatii fi akkasumas biyya keessa jiraatanii fi biyyoota ambaa keessa jiraatan irratti himannaa shororkeessummaa erga kaleessa banamee dhagaameen asitti marsaa miidiyaalee garagaraa kanneen akka hawaasaa kanneen akka feesbuukaatii fi tuwitaraa irratti qeerroo fi qarreen akkasumas namoonni siyaasaa hedduu fi barattoonni namoonni adda addaa gara marsaa miidiyaa hawaasaa kanarratti ayaam terrorist yookaan an shororkeessaadha jechuudhaan ijoo dubbii miidiyaa marsaa hawaasaatii oliif gaddeemamaati jira. Yeroo ammaan tana sababaan himannaa shororkeessummaa obbo Jawaar Mohaammadii fi akkasumatti illee hooggantoota dhaabbotan siyaasaa kanneen Oromoo gaggeessanii fi kanneen miidiyaalee akka OMN TV miidiyaalee dhuunfaa keessa hojjetan irratti himannaa kana banuun garmalee nama yaachisaa fi garmalee waan nama jibbisiisu jechuun qeerroof qarree fi hayyoonni garagaraa gara miidiyaalee garagaraa irrattis dubbachaati jiran. Kanuma wal qabatee mootummaan Itoophiyaadhaa namoota haqa ummataatii fi haqa biyyaatiif falmu yookaan haqa biyyaatiif dubbachaa jiru akkamitti shororkeessaadha jechuudhaan himanni irratti banamaa jechuudhaan namoonni adda addaatis haalaati jiran. Garuu mootummaan Itoophiyaadhaan haala amma jiru kanaan kan deemamu taanaan shororkeessummaan ilmaan Oromoo qofarratti kan xiyyeeffatee argamus gama kaniin addunyaa irratti uummata Oromootii fi addunyaa mootummoota gamtoomaniitii fi mirga namummaatiif mirgoonni falman akkamiin dhimma kana ilaala kan joos namoota tokko irrattis dubbachaati jiran. Shororkeessummaan biyya keessatti nagee buusuudhaaf uummanni Oromoo kan ittiin beekamee fi namoota yeroo garagaraatti sabaaf sablammoota walitti bu'uun nageenyi Itoophiyaa keessaa booraa dhufees gara nageenyaatti jijjiirame. Sababaan isaatis uummata Oromoo yookaan qeerroof qarree uummata Oromootii fi qabsaa'onni uummata Oromoodha kan wareega itti kafalanii nageenyi kun itti biqilee yookaan shororkeessummaan itti magartee miti jechuudhaan dubbatamaati jira. Taateewwan kanaan abbootiin alangaa hanga ammaan tanaatti himannaa fulbanaa 19 kan irratti banuuf jiraatu obbo Jawaar Mohaammadii fi namoota biyyoota ambaa keessa jiratan gaazexeessota OMN fi miidiyaalee garagaraa irratti hojjetan himannaan kun banamee mana murtii kamitti akka dhiyeessuu fi biyya keessatti biyya alaattuu akkamii shororkeessummaa kanaan himannaa irratti banaa kan joos xinxaltoonni dhiyeessaati jiran. Torban dabre keessa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jijjiirraa maallaqaadhaa kan Itoophiyaadhaa yeroo waggoota 27 boodatti kan jijjiire maallaqa qarshii 10 akkasumatti illee 50 fi abbaa dhibbaa akkasumas gara 200tti akka qopheeffamee jiru dubbatee ture. Kan dubbate marsaa miidiyaa hawaasaa fuula Facebook isaa irratti erga maxxanseen boodatti gara miidiyaa biyyattiitiif ibsa kenneeti jira. Faayidaa isaatii fi wantoonni maallaqni kun jijjiiramuun barbaachisu erga ibsa godheen boodatti qabeenya saamamuun akkasumatti illee qabeenyi mootummaa harkaa fiigee waan jiru jecha mootummaan qabeenya kana harka isaatti deeffachuudhaaf uummanni ammoo maallaqa isaanii osoo khasaaraa keessan galle akka gara baankitti deebisanii jechuun erga dubbateen boodatti daangaa maallaqoota namoota qaban irratti akka kaa'ee jirus barameeti ture. Kanaan wal qabatee humna raayyaa ittisa biyyaatii fi agaasii fi poolisii federaalaatiin akka gara baankitti akka deeffamu erga labseen boodatti poolisiin raayyaa ittisa biyyaa sababa kana argachuudhaan guyyaan gara guyyaatti uummata Oromoodhaa kanneen magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraatan naannawaa Nustaraatii fi akkasumatti illee Teewaanii fi Koonel keessa jiraatan kanneen bittaaf gurgurtaa daldala meeshaalee garagaraa sossoosaa jiran saamichi garmalee itti hammaatee isaan akka yaachise dubbachaati jiran. Erga muummee ministeeraa raayyaa ittisa biyyaatiin maallaqni akka to'atamee gara baankitti deebi'ee jijjiiramu erga labseen boodatti raayyaan ittisa biyyaa tana godhachuudhaan ummata akka saamaa jiran dhagaameeti jira. Dirqiidhaan akka saamanii ummanni ammoo gara dhabaatti akka hufaa jiru dhagaameeti jira. Bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti sababaalee garagaraatti raayyaan ittisa biyyaatii fi poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan qabeenya
qabeenya magaalota kanneen keessaa walitti qabaa jiru gara baankiitti osoo deebisan jirre akka dhuunfaatti akka gochaa jiranis dhagaameeti jira. Namoonni qabeenya isaanii irraa fuudhames gara akkaawuntii isaanii irratti galuu dhabuu fi akkasumas wanni hanga ammaan tana mootummaan nuun dubbate tokkolleen hin jiru jechuudhaan komii qaban dhiyeeffachaati jiran. Guyyaan gara guyyaatti magaalaa Dirree Dawaa keessatti qabeenyi akka saamamaa jiru dhagaameeti jira. Jijjiirraa sharafa maallaqaa sababa godhachuudhaan poolisii fi akkasumatti illee humni raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan jijjiirraa sharafa maallaqaa haaraa amma dhufe kana sababeeffachuudhaan qabeenya gara meeshaalee televizyiinaa fi akkasumas meeshaalee manaatiif kan fayyadaman akka saamamaa jirantu dhagaamaa jira. Guyyaa kaleessaa qofa meeshaalee TVdhaa fi akkasumatti illee meeshaalee manaa kan hedduu itti fayyadaman saamamuu akka jiran dhagaamaa jira. Haalli kun kan itti fufe taanaan mootummaan kun ummanni akka rakkoo keessatti kufuu fi akkasumas ummanni hongee beelaatiif akka saaxilamu dubbatamaati jira. Abbootiin qabeenyaa kanneen qabeenyi isaanii irraa saamamaa jiran haala malee gaddanii kufaatii hamtuu keessatti akka argamanis dubbatamaati jira. Haalli kun irraa dhaabbachuu qaba jennee iyyannus qaamni nu saamaa jiruu fi qaamni nurraa guuraa jirus mootummaadha. Qaama kamitti akka iyyannus hin beeknu mootummatti kamitti iyyannaa jechuudhaan rakkoo isaanii irra gaa jirtu dubbachaati jiran. Gara kamitti akka ibsatanii fi quuqaa akka buqqaafatan dadhabanillee obsanii jiraatanis haalli hammaachaa akka deemaa jiru daran garuu itti fufee jira jechuudhaan yaada isaanii nuuf kennaniiti jiran. Xalayaan summii of keessaa qabu Doonaald Tiraampiidhaaf White House'itti ergameeti ture. Ergaa summii of keessaa qabu pirezidaantiin USA Doonaald Tiraampiif ergamee ture osoo White House hin geenye dhorkamus qondaaltonni ibsaniiti jiran. Xalayaan kunis jalqaba torbaan kanaatti kan ture sakatta'insi White House'itti taasifamee argame kan jaan qondaaltonni isaanis wanti xalayaa san keessatti argame summii biqiltuu qobboorraa tolfame jaaniiti jiran. Bulchiinsa Doonaald Tiraamp hamma ammantanaatti gabaasa kanarratti ibsa kannee hin qabu jechuudhaan dubbatamaati jira. Biiroon qorannoo federaalaa FBI eessaa dhuftee xalayaan kunii fi xalayaan akkamiin biiroo manneen poostaatti ergamanii jiraachuu qorachaa jira jechuun dubbatamaati jira. Yeroo kanatti wanti nageenya ummataatiif balaa ta'u hin jiru jee ibsi FBI miidiyaa CNN'if guyyaa kaleessaa ergeeti jira. Qorataan tokko ergaan kun Kanaadarraa ergame kan jee amana jechuudhaan gaazexaan New York Times gabaaseeti jira. Guuloon kunis ergame FBI qorannoo taasiseen booda kan argame jaamuu jiraatus poolisiin Kanaadaa xalayaa maalummaan isaa hin beekamnee fi gara White House ergame kana FBI waliin qorataa jira jechuudhaan dubbatamaati jira. Firiin qobboo yoo liqimsa yookaan yoo fuunfatan lilmoodhaan waraantee nama ajjeesi jechuudhaan dubbatamaati jira. Innis nama haqqisiisaa qaama keessatti dhiigni akka dhiigu akkasumas qaamni hojii isaanii akka dhaaban gochuu ni danda'a jechuudhaan dubbatamaati jira. Hanga ammaan tanaatti summiin kun miidhaa akka hin geessifne qorichi kennuun hin argamne jechuun dubbatamaati jira. Namni tokko zayitii qobboo kana yoo fudhate hamma fudhate irraa hundaa'u sa'aatii 36 hanga 72 keessatti du'uu danda'a jechuudhaan wiirtuu to'annoo fi ittisaa dhibee USA gabaaseeti jira. Asiin dura White House fi waajjiraalee federaalaa summiin kun ergameeti jira. Bara 2014tti namni zayita qobboo pirezidaantii Barack Obama fi qondaaltota biroof ergee hidhaa waggaa 25 irrattis murtaa'eeti ture. Waggoota 4 booda bara 2018 loltuun duraanii tokko xalayaa summii qabu Peentaagoonii fi White House'if erguu isaatis himameeti jira. Maddii oduu kanaatis CNN'tu gabaase. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qeerroo Ganamaa raadiyoo TV oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga dhumaa hanga oduu biraatti nu wal garuu kan nagee walitti dhaabbannu ta'a. Oduu har'aa waliinis kan isin faana turoof saaru du'anii hanga oduu biraatti waliin dachaanuu nagaan nuuf turoo.